nama kana malee jiraachuu hin danda'u. Donaata akkale namoonni hedduu sirba keerratti dhufanii warra si foggoranii mee maal jettaanii ati? Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV ku YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Har'as viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyooleen kunneen akka isin bashannansiisan, akka isin bohaarsan abdiin qaba. Isinimmoo YouTube chaanaalii kana subscribe, viidiyoo kana immoo like gochuun dagatina. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeetiin isin dabarsa. Hamma xumurattuu na waliin dura. Hello. Qormaati gad dhiifameera amma hin ilaallanne yeeti. Hin ilaallanne atumti ilaali atti himi. Tole. Qoyika akkasitti natti himtu. Akkamitti ture? Maatii duukaa sababiin jiruu fi saabjektii tokkotti yoon kufe abbeen kee akkamii? Saabjektii lamatti yoon kufe immoo abbeen kee farmeen kee akkam naan jedhe shi. Tole. Hello. Abbeen kee harmeen kee obboleessi kee obboleettiin kee akkam? Maatiif waatii alaamanni isaa namni qeefree ollaa firoottan hundinuu nagaadha miti? Waata akkasitti hin dhagahamne si qofaa miti biyya guutuu kufaa jira waan ta'eef. China asina dito China na busi asina dito China na busi malo asina dito China na busi asila na dito China tino fargani na dit. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Shanghai is a super metropolis directly under the jurisdiction of the central government. 陆家嘴到了，开左边门，下车请。 Bagana dit itamte China odemte passport ninjiru mali ninjiru visa ninjiru. China yoo deemte maal nyaatame bro maal boofa nyaachuu deemtamu maal. Emotional damn it. Oh Zambi. Bo maal isinaat wanni tirtan haa tu Style Tupac hortofte Tupac Shakur du'e jira jala dhaqee alla jetti. Way yoo raaparooti hordoftan dhaqaa jala dhaqaa bakka qabrii jiranii jala dhaqaa. Ana akka kana hay aran dhiisaadha hay. Bro inna fawwa mudi akkana kana dhiisa maa taatan. Hello herumte way ana akka kana Bo amata guutuu kallabaa beetiin heerumti. Hay. Bo amata kana guutuu anuma akka maasisaa bee akkam tachaa heerumti. Ibo. Hay. Bo shiita meeqaan itti bite niin isiin heerumette. Hay. Ati kam jechuuf kan itti akka isin jimaa kiyya bara guutuu kamaa baatanii beeyta. Akkam jechuuf kan itti dalatan. Hay. Ay bo shiitaan neen gada bitee hunda uffattee heerumtee beemma. Way ana danfal masiraj awakana no gode isin awan jiru ara wacha juti jiru mana chatara kaisa dabade edo unda kardi shantamati nake vire kana teru mutaya bale saki ammu mantara neru minje inkasi lafa bakka kana neru mini jalana ba sammumat haya khairiti Hawaasa dila kana keessa dhaabbattee akkasii taasisuun ni ulfaata dhugaa hangama kiyyaan ni ulfaata. Hin dandeessa bro. Kula sadi gadi sa wakabdanu yes wakabdanu nakakaba wala ndire nakakaba Sagaleen garuu kana abbaa abdiitii miti fakkeessaa jira abbaan abdii warri tiktookii hojjetan bifa kanaan akkatti maraatu jechaa jira abbaan abdii ofiisaatiif maraataa barmaa. Ati garuu akka isaan sikee kan hin ta'iniiti Oromoodhaan mee maal jettan warruma sikee kanaanu. Labani walii galaan malee alaan galanii. Sonaata akkale namoonni hedduu sirba keerratti dhufanii warra si foggoranii mee maal jettaanii ati? Adurree leenca fokkorte. Warri sikeetu kun akkaataa sirbi kun itti dhufe beekti garuu sona. Sirbaatti dhufe seeta jarri waan agatte. Warra maal hin beeknedha garuu ishiin sikeetu kun sona. Safuun beeku of tuttuulte. Ishiin garuu barsi kuffisuudhaaf abjoochaa bulti
bar halkanii guyyaadhaan. Ayyuu hiikan qabnee jallemmoo. Amma ishiin diddeessi keektee mee maal jettaa sona? Banii alabanii nama yartuu gola keessaa nabanii. Yeroo isaan si keekan kana sittoo mee maaltu dhaga'ame? Keessa koona bubbeetoo kuuyanii teenan bariitoo. Olee sona kana homaa tokkollee sittiin dhaga'amin kara deemtuun hin waccee dhiyaachin. Eeshi amma immoo jechuudha qeeqa artisti Soonaa irratti adeemsifamaa jiru ilaalchisee anis yaada koo ibsachuun barbaada jechuudha. Yeroo ammaa kanatti girris Facebook irraa jechuudha artisti Soonaa irratti ka'anii jiru jechuudha. Hundumti keessan beektu artisti Soonaa yeroo darbee yawarra boolee jedhee sirba ajaa'ibaa baasee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana irratti immoo artistiin kun performansiin qabu stage irratti hin danda'u jedhanii girrisoonni Facebook irraa asyaanii jiru jechuudha. Gaaffii tokko isin gaafadha. Isuma dhugumaati jechuudha. Artistoota Oromoo keessaa eenyutu performansii sirrii qaba? Warra durii irraan kanaaf eenyumadha performansii sirrii kan qabu? Kana qofaanaaf hima. Fakkeenyaaf artistoota durii keessaa kanneen akka Hacaaluu, artist Alii Birraa, Qamar Yusuf, Joorj Jabbuu, Geetaachoo Hayilamaariyaam fa'aa yoo ta'e irraan kanaaf eenyutu performansii gahaa qaba? Hundi isheeyyuu waliin caaltu tokkumadha jechuudha. Zinii galee yaa hoomaa girrisaa inni lammataa immoo maalidha? Hoomaan girrisaa kun sammuu hin qabdu doofaadha baay'een ishee maaliif sagalee istiidiyootti dhageesse isteejii irratti dhaga'uu barbaadde jechuudha. Sagalee akka istiidiyootti idiitii ta'ee isa qulqulluu isa bareedaa sana isteejii irratti dhaga'uu barbaadde jechuudha. Gaafa sana dhaga'uu baatummaa maal jedha performansiin qaba baluun jedha. Waa'ee performansii waa'ee isteejii qofaan beekuun qabu barnamni kun. Isuma dhugumaan isinitti hima. Dhimma artisti Soonaa Taakkalaa wajjin wal qabatee deebiin barbaachisaan kana jee yaada akka kiyyetti. Stage irratti sirbuu fi ni jira. Studio keessatti sirbuun garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef sirbi kunis akkuma beekamu sirba haaraa waan ta'eef kanaaf mudannoon akkanaaf kan mudate jee yaadaan akka kiyyetti. Uummata koo har'a waa tokkoon isinitti himuu dhufee innis namoota baay'ee bira akka ga'uuf koppii linkii sheer duwit illee naa godhaa jechuudha. Innis maalidha yoo jettan akkuma asirratti argaa jirtan hiriyaa koo kana yookaan jaalallee koo kana wajjin waggaa dheeraa akka wajjiniin dabarsine haalota tokko tokko irraan kan ka'e gidduu keenyatti garaagarummaan tokko uumameera. Ani immoo baay'een ishee jaalladha. Baay'een ishee kabaja. Garuu nama kanarraan malee nama kana malee jiraachuu hin danda'u. Nama kana malee bakka waan hundumtuu waan natti ulfaatee jiruuf meestii gama keessanii mannaa maltusi. Nama kanarraan malee waa tokko jiraachuu hin danda'u. Nama kana malee waa tokko jireenyi natti tolaa waan hin jirreef gama keessanii yaada akkamii naa kennuu dandeessu? Argatuunis waanuma jiru, dhabuunis waanuma jiru. Garuu ati beektaa daangaa malee deemte fageenyi siif isii gidduu jiru baay'ee tikeetii xayyaaraatiif guddaadha waan ta'eef rabbi walitti isin haa deebisu. Hin gaddiin garuu hin gaddiin. Hin bareedde garuu mucayyoon dhugaa. Warroonni dhiiraa sirna dhaggeeffadha. Saayiba kan kee hedduu firraa eege hedduu keessattuu rabbii isa kaasee jaalalleen nan teessiif hin taatu dhiisi firraa isiin nama akkanaati raayida qaamaa goonii isii gaafa sitti haase biraa fagaadhu dhiisiin jaalalleen nan tee siibisa adda baasurra keessee isitti callisteeti maal sin jetti yaa aboo habiibi kiyya silaa saayiba kan kee kana hojjette fagaattee sin jetti yeroo sin akkas sin jetti dafii biraa fagaadhu. Daf biran dhaabbateen balaa galiin aboo arraboo saayiba kiyyaa miti jiru maaliif ni jaalataan akka isin daddabaatan isin barbaadu jira. Isii bira dhufee hamtuu waan ta'etti haasaa isii bira dhufee hamtuu isii sitti haasaa hoggaa akkana yoo saayimni hundi wal shakkaasin jechuu barbaadee miti garuu inni dhufee isin daddabaasuudhaaf isin qabnaan dhiisaaniif. So guys, video irraa qabadee dhufe kana fakkaataa akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qabaa. Isinuma YouTube channel kana subscribe, video kana immoo like gochuun dagatinaa. Hamma video itti aanu wal arginu nagaa naa turaan dhaamsa kiyyaa.